Ayyo hordoftoota koo akkam jirtu? Nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyo sirra jirtu. Nagaadhaani humaan jennu badee oolaaniirra. Rakkina nagaa waan yoo jettan kan koo tokkoffaan wifiidha. Daataan gonkumayyuu naa hojjechuu dide bilbilli koo ulfaataadha. So kanaaf hin badee sinin jedhaa amma gaa akkuma sirratutti sirreessine hin fayyadamna jechuudha. Daataa immoo yeroo bantaan waan viidiyoo ganinnu abuusaa minamina yaadina gonkumayyuu jechuudha. Daataan Ibo, Facebook, Messenger kanaan ala waan tokkoyyuu gruupii keessa yoo jiraattan, waldaa keessa yoo jiraattan, viidiyoo wanti gadi dhiisuu kaatan yoo jiraate yaadamu jechuudha. Antiniidhaan daataadhaan jechuudha. Kanaaf hin badeen isin jedha viidiyoo lama malee gadi dhiisne ergan galee amma sirrittan hojjedhaan isin jedha. Wifi manatti galfadhe jechuudha. Waaqayyoon yoo jedhe malee yaadamu si jammara. Ijoollee YouTube hojjettani anduraani wifi dhum galfachuu waan barbaadeef hin dhiisee dhufe malee isaaf hin dhiisee dhufe malee intini sana bitachuu sinii wayyaa jechuudha. Wifi kan harkatti xiqqeetti sana qabatan jechuudha. Inni baay'ee gaariidha. Akka dhuftanii wanti sin daangessu hin jiru jechuudha. Anamma torbee lama darbee si alawa malee olaanii ranga jechuun viidiyoon hojjanne jechuukooti. Maaliif torbee tokko waan ijoolleen qormaata hojjetaniif ijoolleen kutaa 12 kanaaf jedheetan irraa badee cufaadha walumaa galattuyyuu. Isaasii immoo ergasii immoo daataa yoon bane viidiyoon hin deemu. Naa akkasiin isin jedha. Ijoollee YouTube hojjechuu feetan garuu kana booda achuma iddoo jirtan ijoolleen biyya Arabaa jirtan yoo jiraattan achi dunaa dhuftan bitadha koota isa wayyaa jechuudha. Yaadamu asitti waan ta'eef. Anna akkasiin isin jedha. Warri immoo chaanaala koo haaraa taatan seenaatii subscribe godhaa. Viidiyoon immoo yoo isinitti tole like share godhaa ijoolleefis YouTubein koomoo akkanaaf guddistan jechuudha. Asumaaniin immoo isin gaafadha. Isinin jedha yeroo hundumaa nafana ta'a viidiyoo yeroo of ilaaltan immoo ijoollee hiriyoota keessaniifis share godhaati jechuudha. Kanaaf warri haaraa taatan hunda dandeessu jedha search godhaa subscribe godhaa. Viidiyoo koomoo ijoollee hiriyoota keessaniifis share godhaa. Isinis yaadamoo koomentii gaafii qabdan biyyas galee waan jiruuf waa'ee kaargoo irratti waa'ee biyyaa irrattis immoo gaafii yookiin yaada yoo qabaattan asumaan koomentii naa barreessaan isiniin jedha jalatti gaafii qabdan jechuudha. Yaadamoo karaa YouTube karaa kanaanis yoo jettan karaa kanaan guddachuu danda'ama chaanaaliin kee asiin akkasitti hojjedhu viidiyoo haala kanaan mijeessee hojjedhu warri jettan yaada keessan naa barreessaa gaafii soo qabaattan naa barreessaan isiniin jedha. Yoo waan na gaafattan jiraattan gaafii keessan ilaalee lakkoofsa koo immoo asuma jalatti isiniifan barreessaa jechuudha. Koomentii isiniifan godha. Achi jalatti isiniifan barreessaa achirraa fudhachuu dandeessu lakkoofsa koo kan biyyaa jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Kanaaf yeroo darbe waa'ee kaargoo isinitti himee ture. Akkamitti akka ba'u hagam akka ta'e garuu waa'ee isaarratti si'a tokkoon hojjanne irra deebi'ee hojjechuu nan barbaada. Ergan baasee hin hojjanne jechuudha. Ergan mi'a baasee yeroon erguun isinii gadhiise maleedha. Amma immoo akkamitti akkan baasee agamis akkan kanfalee maal akka jiru isiniifan viidiyoo tokko hojjedha. Kanaaf egaa isin garuu viidiyoo kana share godhaa ijoollee biraan gahaa faayidaa qaba. Ijoolleen isitti fayyadamanii yaada haa fudhatanii warri jettan share godhaaf ijoolleedha jechuudha. Akkuma yeroo darbee dubbadhe viidiyoo ijoollee baay'ee yoo ilaaltan ta'e waa'een irratti dubbadhe waa'ee akkaataa ittiin galee fi wanta eerpoortii keessatti ta'u tokko isinii ibsee jira. Garuu attentionii guddaa irratti kenna. Kanan yeroo darbee viidiyoo tokko isinii hojjedhe jechuudha. Eerpoortii keessa seenanii ijoolleen dallaaltonni
ijoollee mana kontiraataa hojjetan maal akka godhan jechuudha. Anarra waan ga'eef ani immoo silan argeef nama 2-5 yoon sheer godhe gaariidha. Amma dhufanii asitti qoramanii jechuudha. Waanan ta'e waanan argeefin maaliif namaaf jecha gara laafummaaf jecha nama gargaaruuf jecha qormaan akkamii nurraa akka ga'u baruu qabdu jechuudha. Anarratti jechuudha. Viidiyoon godhadheen surma gaafsan nanaare akkam akka ta'e miini koo fattashamee jechuudha. Dhugaa waaqa nanaare surma isaatu naanni sana fuudhu jechuudha. Innaa kanaaf mi'a tokko nama harkaan fuudhina eerpoortii keessatti. Hiriyoota qabdan yoo ta'e hiriyoota manatti isinitti fidatan maatii biraan naagayi jedhanii isinitti fidatan wanta akkasii yoo jiraate okay weel nama gargaaru waan jiru ifa jiru mi'a sana laaltanii waan fuutanii garuu eerpoortii keessatti namni tokko mi'a tokko isinitti kenninaan fuutanii rakkina keessa seenina isintu rakkina keessa seena guyyaa gaafsanaa tone kaffalinaan jedhanii ana kanfala agatamu soo jedhan anatu gata uffata koo gatama malee yookiin immoo isuman gata. Ani kan koo gatan isuman gata malee ani hin gatu. Kanaaf qormaata keessa hin seenina. Garuu yeroo kana dhugaan isiniin jedha. Itoophiyaa keessa waan jiru ta'uu argitanii baay'ee tokko nama aarsa. Dhugaa waaqayyo. Wal gargaarsi waan jedhamu dhugaadhaan deemuu wanti jedhamu baqa. Dhugaa waaqayyo bas achi iddoo jirtan biyya ormaatti waa tokko bartanii dhuftanii asitti hin beekan. Innaan isiniin jedhu nuyi kan baranne naa kan beeknu namni tokko wal gargaara. Isa dadhabaa tokko wal gargaareet iddoo hin beekne tokkoon ga'eet yookiin immoo waan tokko harkaa fuudhee gargaaree iddoo tokkoon ga'eet dhugaa jiru nuti. Innammaa garuu isin balleessuudhaaf atitti sittee dhugaadhaan iyyuu laamma taaksii biyya kana dhugaa waaqayyo nama sammuu qabu teekeerii guddaa warra qabu qofa bichaatu as keessa Finfinnee keessa jiraata jechuudha. Ani ergan galee ammasuma keessan deema waan ta'eef nama akkam sammuu qabutu of eegee jechuudha. Iddoo dhaqe sana hoolee diggala malee baay'ee rakkina tokko. Taaksiin isuma beeku makiineen iddoo kana na buusi yoo jetteen isuma beeku si gargaaruu qabu asitti si buusee nama biraa bakka buufata. Iddoo mi'ati jettee miti bakka biraatti si buusa. Annaa kanaaf wanti wal gargaarsa jedhamu tokkumaayyuu as keessa hin jiru jechuudha. Asumaasi yoo beeku hin beekne taanaan as keessa deemuu gonkumaa dandeessaa. Yookiin nama hin qabaanne taanaan jechuudha. Maaliif yaa'unnaa immoo biyya namaatii dhuftan isin harkaa bada daandiin hin jijjiiramaa. Nama harkaa hin bada garuu namni na gargaara gonkumaa hin jedhin. Ati akkasuma ni yaafadhe namas nan yaafadha waan na qunname tokkoon immoo ammas eerpoortii keessatti seeneef jedha. Dhufee ganama isaan deebi'ee shaanxaa koo fudhadhee maaliif tikkeettiin kan duraan alaa gubateera jedhee viidiyoo hojjedheera. Achumanii shaanxaa fudhachuu dhaqee shaanxaa fudhachuu nan dhaqu eerpoortii keessa seenee balbalarra reefu kan dhufte shaanxaa qabattee kophaa ishee achi taa'aa jirti. Achumaniin maaliif as teessaa jennaan namni ganaa dhufaa eessa jennaan eessa naan jette iddoo ta'e kaarraa darbitee jechuudha. Achumaniin ana yoon jedheenan yoo namni waan si rakkisu ta'e ani isa paaspoortiin qaba kaleessan dhufee sin gargaara as teessee namaan haa tamuurra sin gargaara kontiraata qabee waan hin dhaqeef rakkoo hin qabu yaani amma haala teessu. Okay jedheen akkas jedheeni haasa'ee bira darbe na diddennaa sana. Seenees galgalan bayani fattashiisee akkan jedhe uffataaf waan hin qabameef uffata sana natti kennanii nan galgala ba'u achuma teessi midhaan sun. Iddoo sana abbaan fe'ee nama harkaa fudhachuu danda'a jechuudha garuu. Adurree tokko qabna laga asiin dhufte. Kanaaf nama sodaata namni gonkuma nama paaspoortiin qaba mucaan sun na laalaa jirti akka na laa dhufe anayyuu na shakkite jechuudha. Duratti garuu nuyi nama akkas paaspoortii qabu mattaawaqa qabatee wal gargaaruuf deemu dhiisiti kan hin beekne isa fagoo biyya sanaa isa Jimmaa dhufe yookiin Wallaggaa dhufe Finfinneetti wal gargaaree wal bulchinee yoo daandii wallaalee akkas wal gargaara isa amma namni waan tokko
taaksiin ni suni biyya iddoo suni eessa yoo jette sitti himan. Kana naa qabi akkana yoo jette inni naa qabi jedhu sitti hin kennatu maaliif fudhatee na yaalaa kaata waan ta'eef haattuu bichaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko nama dinqaa kanarratti guyyaa biraa viidiyoo isiniin hojjedha. Amma seenati yuutuubii koo sabiskiraayib godhaa. Share godhaa ijoolleedhaafis laayik gochuun immoo hin dagatina. Wal jajjabeessinaa. Koomantii yaada qabdan akkuma isiniin jedhe barreessa yaada qabdan gaafii yoo qabaattan